Egaa kabajamtoota hordoftoota galamsa'uudha akkuma waadaa isinii galee turetti uummata dhedheeroo kana bakki isaan jiranii baasaa jira. Har'aan tana dheeraa magaalaa Adaamaatii fi dheeraa magaalaa Galamsootii wajjin magaalaa Galamsoo walakkatti argamna. Mee isinis Galamsoon subscribe, like, share gochuudhaan nu bira dhaabbataa isin jenna. Qophii bareedaa akka tullessaa jirra. Qophiin sunis qophii diraamaa babbareeda. Jaarsi ni jirti, shaggooyyeen ni jirti. Mee amma takkiitii kajalqaba dorgommii kan isinii kan shaappii kan irra asumatti daddaba shaappii kan irra Era magaalaa Galamsoo qaamni irra bitatee waan akka dalaguu dadhabee jira. Subscribe, share godhuudhaan nu subscribe, share. Dubara shaggooyyeen ni jirti. Akkana wadarraa shaggooyyeen ni jirti. Daawwattoota keenya akka nu hordoftan abdii qabna. Galamsoo subscribe, share godhuudhaan nu bira dhaabbadhaa. Keessumaa keenya kabajaa daawwattoota keenya ol fuudhu dillee jira. Subscribe, share godhuudhaan daawwadhaa. Akkasii Kuntaala meeqa? kiiloo 130 Kunoo. kiiloo 30. Waan kana akka ta'u fudhateemaa. Ayyee eegalee Share godhaa.